Wanta yaadde tokko bira ga'uudhaaf waan hundumaa obsitee dandeessee bira darbuu irra caala. Ashamaa harka fuune nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii viidiyoo ajaa'ibaa tokko dhuga ba'umsa ajaa'ibaa waaqayyoon akkatti lubbuu obboleettii keenyaa oolche tokko isiniif fidee dhufee jira. Gara viidiyoo sanaatti isin dabarsuudhaan dura laayikii, sheerii akkasuma warroonni maatii naaf hin taane immoo sabiskiraayib godhaatii. Waan waaqayyo namaaf godhu guyyaa isaa eegee akkatti wanti hundumtuu wal qixxaatu kana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo waan hundumarratti oolchedha isiniin jechuun barbaada. Akkasuma laayikii keessan ammarree hin dagatinaa, maatiin haa ta'u keessan hin dagatinaa. Asumaan gara viidiyichaatti isin dabarsaa turtii gaarii. Shaayyoonaan jedhee saraxaannaan akkasiidhaan jedheen haadha qabdaa garuu waan mafiifunaan jedhe jirtiin jedheen baay'ee xiqqoo nama hojii hojjetu mitiiti nama mana eeguufutti amanamu hin turreen. Saati sanatti umurii koo sanatti jechuudha. Jennaan achi booda amma dhuguma dandeessee bara haafar dandeessee hojjettaalee naani numan hojjedhaan jedhe ani si fudheen na sin deemu saati finfinneetti kan bira taa'itii hamma tokko si herreegaa barumsa kee baradhuu naan jedheen na gorsan jaarsi kun. Jennaan lakkii isaanuma birrii kaffalanii na erga waan ta'eefi achuma dhaqaan jedheen darbeen deemee achitti dhaqanii jedhedha. Biyya Affaar kan beekutu beeka. Girgiddaasa qorqorroodha, irrasaa qorqorroodha kan nuti nyaata keessatti hojjennu kanarraa badhaati waxiina godhan. Achi booddee utuma wajjin hojjedhu ishee waxii hojjettu gattee badde guyyaa ji'a lama moo akkama wajjin hojjennee gattee badde. Achi dubartittiin akkasitti lama taanee hojjennaa naan jette. Ani midijjaa dhaabee yoon hojjedhe malee hin qaqqabusi baay'ee nama achi ga'ee hojjetus miti. Garuu hojii beeka. Midijjichi baay'ee ol ka'a, baay'ee qorqorroon isin ho'aa achi keessatti saniin booda nan hojjedhe gaafa isheen badde sana natu hojjete. Shunkurtii tokkuma kun maashin daakee sanaannisanii daakaniin daakamaa shunkurtichi baay'ee humna gaafata. Achi booda isaan hojjennu natti dhiiste dubartiin kun utuma jettu. Utuma na wajjin hojjettu natti dhiiste. Saniin booda utuma na hojjedhu naannoo ji'a torbaa moo akkaman hojjedhe Finfinneedha warri Jibuutii deemanii achi goranii nyaatu. Jennaanii shiroo fasasii maal jedhanii ajajatu ani gaa waaqayyo na gargaarin jedha malee waan an beekuun qabu mana nyaataa keessa. Re'een kan qalamu yoo xiqqaatee kiristaana bichaaf naannummaa re'ee 10 qalama. Kana hundumaa hin kukkunnee maal jennee qoonnee hojjenna. Qo'imee namuma nyaata kana hojjetuun ilaalaa naan jedhan namu abbaan tokko baay'ee nama guddoodha. Jennaanii gaafa dhufanii na ilaalanii midijjaarran dhaabadhee distii sochoosa waxii diimaan hojjedha. Mucoo kanatti hojjetaayee jedhani. Eeni jedhan jetteen radda isheen kaasheriin immoo obboleettii manamtichaati. Jennaan yaa mucaan anaati garuu haadha qabdaa naan jedhan isaanis qabaan jedhe. Wayyoo maal ta'a biyyatti deebitee naan jedhan. Maal ta'a biyyatti deebitee haati kee maaf si gadhiiste garuu akkasitti naan jedhan. Jennaan isaan achi booda takka boo fedheeni bakkin boo lakkii hojjechuu maafan dhufeen jedhe jaarsa kanaan. Si fudhee galuu giseen deebi'u naan jedhan. Lakki anuun galuun jedhe. Naannoo mana hojjedhu midijjaarraa tun bu'u duddi koo na miidhame. Midijjaa yaabeen hojjedhaa achirraa bu'aa baay'ee ho'a waan ta'eef bubbeen qilleensi naana seenuu duddii naana miidhamuun beeku duddi koo na miidhame. Midijjaarraa giseen bu'u. Saniin booda akka mucaa baatanii achi na deebisanii torban tokkoof akka danda'een rafuu hin ka'u garaa kootiin hin ciisaa yoon ciisas danda'een ka'u naniyyaa. Egaa yoon du'es namni kan nan argine biyya haati koos na argitee nan owwaalle biyya firii na argee nan owwaalle jechuudha. Lafa jiruuyyuun beekan. Jennaatti boodatu jedhuun ofirratti gaafa dadhabuti mana kiimina geessa baatanii nama 3 ta'anii ijoolleen tokko illee mucoon kun maalidha akkamitti akkas calleettanii ilaaltu ani makiinaa eeyyamsifatanii chaayinootarraa mana kiimina geessanii akka mucaa na baatanii na geessanii gaa. Dookterichi maal ta'a midijjaarraa akkasitti tun bu'uuti dudda kootu na dhukkubeen jedhee. Innaa bishaan qorraa argattanii dhugdanii maalidha miidhama qaama keessaa bishaan qorraa dhugdanii asitti naan jedhe naan jedheen. Namtichi immoo ishee bishaan qorraa firiijii nu keessisu keeshaarra goone bishaan fudhannee dhugna. Waa'ee seeraa paastarsoriin fa'aa birrii 150 jedhan jedhe. Hojii amma kana hojjedhee tananii anaannatu uffatu xiqqoo waan ta'e birrii 150 naa kenna jedhatti. Warri kaan 250 fa'aa argatu. Hojii kan baay'inaan hojjetu garuu anadha. Innaan achi booddee utuma isaan hojjedhu namtichaa wajjin wal'aanne waggaa tokkoof ji'a 3 hojjedhe achi. Biddeen toshuurras na hojjechiiseera. Baaldii roottoo 3 oltu toshama. Dubartoota 3 kan toshamu gaafa namtichi jechuun beektu mana nyaataa keessa namtichi baay'ee amala fokkisaa fi baalanii qaba. Achi keessatti jechuudha. Warra isa jala fiiganiif irraa harka qaba malee warra fuula ittiin tollee baay'ee hacuucaa baay'ee bakka akka inni godhatu addadha.
sinii galuu danda'a asirratti jennaan achi booda biddeen irra na godhee dubartoota dhorkii nam tokko akka ishee wajjin toshine kophaa ishee toshitu naan jedhe halkan toshaan bula biddeen dhaabadhe biddeen halkan toshaa gaafa bulu eelee lamaanan tosha eelee lamaanan toshaa chaayinaan tokko dhufee baay'ee gadde dhaabatee na ilaale baay'ee gaddee meeqatu kennamaa fi dheessa tokko gaafatu birrii baafamanitu kennamaa fi amma dhuguma namni kun namadha amma dhugumanii namadha amma akkamitti ilmoo namaa akkasitti hojjechiisadhe chaayinaan sun jechuudha anootuma jedhu waggaa tokkoo fi ji'a sadiin hojjedhee waan lollee sanarratti birrii konaa kenniti gara biyyaan galan jedhe dubartittiin hin jirtu gaa biyya deemte ijoollee ishee dubbisu adaamaa buute jennaan adaamaatti namticha wajjin wal fixee moollolee dhuma tanan bakka asii rukutaa naan jedhan maamna rukutaan jedheen maamna rukutaa maal isaan fuudhee na rukutaa birrii konaa kaa kennu poolisoonni jiru bira dhaqeen itti madhee birrii konaa kaffalame naa kaffalee herregee saniin booda birrii koo sana fudhee gara biyyaatti hin gale mucaan achi maatii isaa ijoollee isaa dubbisuu deemu tokko jira isa duukaa tanan gara adaamaatti deebi'ee waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisuun maanumaan naga iddoo mana keetis ga'u malee sin dhiisuu naan jedhee na buuseetu gara ijoollee isaatti darbe namni kun achi booda nan galee utuun adaamaa keessa jiraadhu haadha koo biran bu'e egaa waggaa torbaaf haadha koo argine namni dhaqee ilaalis naan jedhu hin jiru namni achi jirtii koo namni beeku hin jiru jennaan achi booda birrii koo kadhatuun hin balleessin haadha koo bira dhaquun qaba gaa jedhee tanan murteessee haadha koo bira biyyan bu'e bara 2001 keessa natti fakkaata bara 2001 keessa haadha koo bira dhaqee tanan achitti baay'ee sagantaan jira baay'ee kadhatamaa baay'ee mandaraan wal jajjabeessu yoo sana akka ammaa miti ijoollonni baay'ee dabareedhaan mana manattiin kadhatamaa walitti yaa'anii kadhatu akkana jedhee namni sun ammayyuu jiru ijoolleen suni ilaamee dheenaadha kootiin karaa mucaa kanaa ifatti baata siin jedha ijoollee kee bagani keessaa jedhe karaa mucaa kanaa ifatti baata karaa ishee sii darba siin jedha waaqayyo amma irraatti kanan hin irraanfanne ergaa kanadha ani waa'ee ergaan beeku gaa tokko dheegzee natti dubbatamu jechuudha baay'ee sodaadha sagalee waaqayyo immoo jennaan achi amma haadha koo bira torban lama kam deebi'u mana namaa hojiin jalqabe utuma nama bira hojjedhu naa ta'uu didi birriin amma haadha koo dabarsuu yaala birriin sun walirra taa'ee hongatii madaabaraa ergeef malee dandeenyes as bituun dandeenye waaqayyo immoo akkas jedheera yeroo hundumaa waaqayyo akkas jetteettamtiin jedha malee waan tokkos hin jedhu achi booda utuma hojjedhu baqaanii amma biyya arabaa deemuu qabadeen obboleessa koo tokko mari'adha achuma keessa kan jiru xiqqaadhaan immoo narraa qotisuu kootis mammaa daamaa jiru jechuudha biyya arabaa deemuu qabaan jedheen achi booda isheen mana natti kireessiteenis nan gaafadhe akkasi deemi kaa akkas taanaan immoo naan jette ammas keessa gubatti guyyaa hojjechaan oola halkanis biddeen tosha bakka adaamaa keessaani baay'ee beekamtuudha biddeen toshuu fi midhaan farsoo qopheessuu shiroo barbaree qopheessuu irratti bakka eessina kan nan beekne hin jiru adaamaa keessa jechuudha baay'ee bakka waggaa dheeraadhaaf kanan irratti hojjedhe jechuudha biddeen sargiitu jira jedhamni halkan toshaa illee malee namni biraa irratti waamamu ayyaluu na dhuftu jedhama keessa jirti riyyaa akka isheetti toshuu jiraate ayyaluun fiddee dhuftu naan jedhu malee namni toshuu biddee dabareedhaan naqaa fi hundi isaanii tartiibaa dhabsiisinaa buufatu halkan guyyaa hojjechaan oolaa halkan hojjechaan bulaan bakka namni duutii naan jedhu warraan yookiin tiruushe bishaan guuraa abiddarraan kan ka'e naan jedhu maaliif biddeen xiqqoo miti kanan toshu roottoodhaan kan bukaa jechuudha namni guddaan hojjechuu hin dandeenyerra sana toshaa bulee tanan ganama immoo amma hojii biraan deema wayyaa miicuus naan hojjedha kanarraa wayyaa miicuu gara mana meeqaan hojjedha yeroo biddeen toshaa ture sana bara 2002 kana keessa baaldiin tokko birrii 2 yookiin birrii adii tokko ture baaldiin tokko jechuun biddeen 40 yookiin 45 baata akka eelesaati ana utuma hojjedhuuti birrii suni madidee utuma jedhu gaaf tokko bakka akkasin jedheen obboleessa kootiin jaarti sana isaan mariisisee deemi bakka naan jette birriin qabu garuu deemuuf lapheen koo jira yeroo sana paaspoortiin birrii 3 bakka amma 3 galle naan achi booddee paaspoortii koo nan birrii 3 fudhee dhaqeeni paaspoortii waraqaa eenyummaa guutee guyyaa 15tti deebiidhaan jedhan guyyaa 15tti gaafan deebi'u foormiin guutee deebii kootti fudhu naan jedhan hojii ajaa'ibsiisa waaqayyo hojjetu saniin booda gaafa paaspoortii koo fudhu birrii 3,000 miti birrii 3 qabu akkas naan jette dubartiin viizaa naan gara naa ergite sun gara Kuweetitti birrii 3,000 kaffaltaa gaafa viizaan kee dhufu naan jette jennaan amma bu'aan galee gara Adaamaatti halkan bu'aan galee utuun bo'uun Adaama naani amma irratti na diba yaa waaqayyo jedhe egaa hojii dhiisee fideera paaspoortii baasuuf deddeebi'utti hojii baay'ee hin qabu yaa waaqayyo situ beekan jedhe umurii koo keessatti kanuman jedha malee waan biraa miti hamaatti nallaatis situ beekan jedhe
Gaafa sana galgala boo'aa galee tanan ganamasaa magaalaa birrii 5 daftara keessaa argee dhaqee buna biteen qeexamaa bitee buna danfifachuuf yeroo galu hiriyyaan durbee guutu balbala kee warra dhaabatan iddoo mana kireeffadhe. Indee mucoon kun maajii dhufteen jedhe. Naan maani nasaanat maajii dhufteen naan hojii barbaaddaa naan jette. Indee een jedhe. Eessadhaan jennaan chaayinaa bira wayyaa miisuun jedhee waaqayyo namaa hojjeta sin jechuuf hin jedhee waaqayyo kakatee nama hin dhiisu. Garuu kakuu abbaatutti deema malee kakuun namatti hin deemu asirratti. Amma waaqayyo naa kakate bara 2001 haadha koof kan kakate garuu ammayyo ani bara 2001 sana kaasee amma kakuu sana bira ga'utti himan tattaafadhaan kanis guyyaas hin teenye waaqayyo taasiin hin fidan jedhu kaamisee sin namaa kakatu jechuudha. Isa hojjetan namaa eebbisa malee. Jennaan achii booda een jedhee isheen kootu buna dhunnee deemnaa naan lakkiin weegaa jirte isheen jedhee gaafa jedhu manuma keenyatti dhiyoo achumadha hojiinis. Yeroo achi geessuu naan jette. Birrii 800 jedhi 600 namaa kaffaluu naan jette isheen jedhe. Isaan gaafa na arganii natti